namni jibu toni jedhu me Oromoon dirree xiyyaaraatti viidiyoo waraabuu miti konkolaataa dheessaa akka durii fa'aa akka baadiyyaatti irratti wannan beektu maal jettaniin guddaa nama ajjeesu harree faarra ba'u kan. Tino. Hande inni yoo achi dhuu jalaa fiigaa bar xiyyaara gubbaa taa'ee viidiyoo si waraabuu miti milishaa waraabu Oromoon. Hande dhugaa walitti himi yoo ilaalan makkanallee jettee girrisaanatti hin kaasin habiibi. Maali onne qabaachuu danda'u qabdan dhugaan isinti Oromoo dhaggeeffadha laal. Onne horadhaa biyya keessan irratti isintu ifiin bulchaa jira mootummaa keessanis haga keessatti jabeeffadha oggo baatan immoo biraa baatan ragata waan gartan san gabbaati oggo achi keessaa baafattan akka mucaa kanatti isin nyaachisina garuu kun seera jala oofnuu qabas likkitti maal balleesse wani inni balleesse laal dirree xiyyaara akka Afrikaatti sadarkaa tokkoffarra jirtu qushaashessu jechuudha. Kaleena keessaa fuudhuu yaa'an poolisiin natti dhufte kaleena na keessaa baasanii na gurguratu yaa'an hiroonatu muufi yaa'an je'ee nama 30 wali qabatee siigalee wali qabatee laayivii saasanitti yoon faranjiin itti ol seente yoon faranjii amma Alex kaamaxaawut jeen indaalle faranjoቹ ያለ ድምጾን ልኛሉ ጀን ሰኒፉ አዋርድ ዳለው siigalee kana jechuun barii amma kana jechuun maal wata beekta akka inni namni nama arrabsu kun jibbaa qofa sitti fakkaatti loo jechuun namni nama arrabsu hin jenne nama na jibbuu yoo akka carraa samuun kun namni kun si jibbatti jibbiinsa irraa hubadhe arrabuma san keessa namuma san ignoor godha malee jechuun jibbee waa isaa yaaduu osoo hin taane ignoor godha malee nama kamuu hin jaalatan fedhu kaayiroo jiraata fedhu awurooppaa makko Euro kana ganna qari ergari bar ana machi ko tabe ka jira Europa kana walla ke kana ke warri wajjala nu walin baran kuno jara kana commenti barre tayira Europa war khairu tu fata bo kana ambar non fadam fogi gubba beten bari fa kesan argafa walin manjatti arjole Europa la jechuun amma akka dhugaatoo banne laguma tokko nu jiddaa jira nu jiddu jira ollaadha kakanaan ala tuffii biraa lakkin qabu baay'ee jaalannan wala ijoollee jaalannu meeqa jira ma Awurooppaa ke okay doo maal jirtare waan Joon Daani'el san maal dubbatte gaay walittis dhiyeenya qabdanii homaan dubbanne afaan Amaaraan beeku dhiifa afaan Oromootiin hin dubbattu hin dubbadhu bakka nan nyaanne loo qaddoon dirree xiyyaaraa keessan dalagu Itoophiyaan jiru paayileetii miti dubbadhee maal buusaa callisanii wayyu akkame mee fakkeenyaaf yoo isaa dubbadhe eenyuun na dhagaya yoo itti dubbadhe maal irraa godha innuu qabame jechi xiyyagaa wanni itti akka dubbattu nama godhu gaafa itti Tigreen biyya harkaa qabduu fi gaafa amma ati guutumaan guutuu biyya eenyu harkaa qabattee amante Soddaa Doktora Abichuu abbaa mala. Akkasitti amantaa mire? Aangoon nu harka jirti. Yaa saniifu duuba sa'a lafa kana Oromoo harka irti jaan kana keessatti sagalee dila kana qabattee isni warri Abichuu abbaa malaa kun maal jechuu barbaaddan seera biyyattiin eessiftanii jechuun maas dadhabsiiftee? Seera jala oole kan wanjalanyaa koo heggi ka xaafe heggi kama eenyu oli barseerre eenyu oli. Itoophiyaan bar biyya Jawaaru itti hidhamee asii girrisan ala kana iyyee dadhabee fira kenna fedha ofiitti soddaan gadhiise tash qaabixalleen. Amma dhugaa kana yoo sitti hime booda daranii maa haasofsiiste hin jiran seerri nama kamiyyuu oli daaddanuuyyuu biyya itti hidhame taraa tiktookarii nama 30 nalaalee lamoraal jenneeti waan tokko nuti calleefna. Seerri seera garuu soddaan biyya. Haguma gastara walitti dhuftan saniif zigaalte malee waan biraatu osoo ta'e irra deemta asuma irra deema amma dhugaan siin jaa irra deema. Duraan osoo naqii irratti qabe waan calliftuuf maali beektaa mucaan siyaasa irraa bilisaa zaranyinnatiin qabu minaamin nama kabaju waan ta'eef dogoggora guyyaa tokko miira keessa galee bakka deemu san waan dhaqaa jiruu fi uumame irratti hin duutu tigistii gootan. Yaa baay'ee walitti dhiyaanne hiriyyaa kiyya lakkoofsa walillee qabna dhugaa dubbachuuf yeroo tiktookiin kiyya gubate tokkollee baay'ee na gargaaraa ture
walumaatti dhiyaanna giiftii walii kan nagaa leencaa siigalee garuu sansanii fi miti yaa dogoggora tokkoon qabu tana dura dogoggora minaamin amma ijoolleen gide mageemii kana taphatu ganda bakka bu'ee maal naannoo keessatti bakka bu'ee akkama Oromoo fi Amaaraa taphatu Amaara maarree Oromoo jedhan kana minam waan akkasiin qabu just akkanumatti si hojii taphata yoo fedhe wal adabanii yoo kana maal waan sanii fi nama qusachuun bareeda ka badii guyyaa takkaati namarratti duuluun gaarii miti. Maaliif joonii maanyaa fidatte mee akka namatti intalaa tokkotti ati kana dura siyaasaa sun mayyitan sa'u akka intala siyaasaa tokkotti joonii maanyaa maa fidattee afaan Ingiliffatiin dabarsuu faa yaala waan san keessatti maal agarra? Homaan agarra. Homaan agarra jechuun maal jechuudha? Ingiliffaan beeku. Jajjirri joonii maanyaa maaltu akkasoo isa fichisiisuu fidee waan jedhu jiran beeku ani Ingiliffaan beeku an diyaasbooraa miti ati nattiini lallaa hai anammoo Oromoon haasoftee waan Oromoon jettee qishee yoo ashmurii waayee kan beeku malee afaan hin beekne maasii hiikan yooni yoo akka nama tokkotti feemasii Itoophiyaan qabdu feemas no iska xig feemas no yooni namni hin beekne jiru Itoophiyaawii ta'e saniin akka wannoo jechuuf yoo waan fideef san isaaf isa beeka garuu homaa keessatti nagarreeya. Asli wallahi akan sitti maami Oromoon tuni walitti fakkeessiti osoo amma Oromoo ta'e qaata ka gabbaate dura iyyatu osoo namni faawula kana dalage Oromoo ta'e akkamitti biyya seerran jira seemoo maarree tariqaata kayyitan garuu warra ka Oromaa taananii hunduu irra dibaa jechuudha gabboo ati dubbada abbaa fetu wajjin nyaanne fi maarree hin jirtu biyyiti Oromoo harkaa qaba ganda soddaatti harkaa qaba jettee amantetti ganda soddaa seera sanillee hojiirra haa oolchuudhaaf mootummaan waan kana mucaa kana seerarra nu oolchuu qabaa seeraaf murteetti qabuu qofaa miti seerarra ooluun murtee isa fakkaatu isa argatu qabaa jettanii dubbachuu danda'u qabda. Sirriitti kuni waan nama jiraachisuu qaba. Maan dubbatinaati? Afaan Amaariffaan beeku afaan Oromootiin dubbadee kaa gan beekutti Oromoo ofirraa dadhabee Oromoo ofirraa dadhabee bara. Amma waan akka jira beektaa ibsa. Akkuma rositti himtani. Waan tokko yeroo dubbattu heeriktilaant kaleessa maal ture waan jedhu yaadda. Yoo namni tokko rakk waa balleesse kaleessa akkamii ilaalta. Mucaan kuni waggoota sadan arfan dabra miidiyaan irratti beeynu nama saayidii qabatee saba tokko saba biraa attaa goree ka ofii faarsu miti. Nama siyaasa faalloo jinni kana qabatee ka biraa attaa godhu miti. Normaal ta'u no tiktookaridhaa dhufee geemii isaa taphataa yoo fedhe happy kabajataa yoo fedhe Dubaay deemaa yoo fedhe bishaan daakaa yoo fedhe sirba baasaa manaxirii yoo fedhe asii godhataa yoo fedhe asii godhataa yeraasu nuuroo namni nooro. Jistir laayifii mataa jireenya mataa isaa jiraatu. Nama jireenya mataa isaa jiraatu guyyaa tokko dogoggoreef dhagaa itti haruun gaarii miti. Girrisaan koomentii jalatti miira keessa galchee jegna king jedhaniin nama 30 isa ilaalaa jiru san waan kilaashii qabatanii marsan ta'e kaameraa itti qabee allaqaa. Dogoggora kana hubachuu danda'uudha qabda bara. Miira masakamuu gaarii miti. Ani yeroo waa dubbadhu baay'ee gamana laalet gamas laalee anammoo sobaa dubbachuu barbaade joonii dubbadha. Ilmi namaa hin dogoggora. Kullu banii aadama khaxaa'uun kana bara qur'aana rabbiitu jira hadiisa jira ilmi namaa dogoggoraadha. Sigaleemi dogoggoreera konsertii deemuuf deema ka jiru biyya keessa biyya abbaa sirrii jira waan sirrii gochuun mala yeroo sirriitti yoo sirrii jiraanne artistii ta'utti jira yoo waa fudhate fa'aa yoo waan biraa keessa jiraate ilaalamuu fi qabaa yaada jedhu qaba malee ani hidhamuu qabaa maal ta'uu qabaa jinni ta'uu qabaa seerriti no miskiinni kun hidhamee maal irraa argata mootummaan. Yaanni kiyya sani garuu yaanni kiyya kun immootu namoota baay'een ta'u waan ta'eef cadhisuuf dadhee. Laa ilaaha illallah. An sumarraa kaasi wallaahi aziin Oromoon tuni ofiin taatu ormaanii taatiin anjoo sun kanadha. Eenyutu dirree xiyyaaratti hidhameetiin sagalee ta'uu fi dinnime. Na dhaggeeffadhu. Anam akka kiyyatti yoo taate mucaan san
nama biyya daffare nama mootummaa sanis daffare nama dinninnati oromoodhaa daffare keessaa tokko. Oromoon dhiifama beeka. Oromoon gara laafessa. Oromoon gara laafessaa nuti gaafa isaanitti tinfishi jechuun ni jira gaafa isaan gudduu keessa sidhanii ta'u ni jedhu. Mee Oromoon xiyyaaratti Oromoon bar Oromoon dirree xiyyaarratti viidiyoo waraabuu miti konkolaataa dheessa akka durii fa'aa akka baadiyyaatti dhalateentee wannan beektu maal jettaniin guddaa nama ajjeesu harree faarra ba'u kan. Kiinoo. Hande inni yoo achi dhuu jalaa fiigaa bar xiyyaara gubbaa taa'ee viidiyoo si waraabuu miti milishaa waraabu Oromoon. Ande dhugaa walitti himiyooti ilaalan makkanallee jettee girrisaanatti hin kaasin habiibi. Maali onnee qabaachuu danda'u qabdan dhugaan isinti Oromoo dhaggeeffadha laal. Onnee horadhaa biyya keessan irratti isintu ifiin bulchaa jira mootummaa keessanis haga keessatti jabeeffadhaa hoggo baatan immoo biraa baatan ragaxa waan gartan san gabbaati hoggo achi keessaa baafattan. Akka mucaa kanatti si hin nyaachisina. Garuu kun seera jala ooluu qabas likkitti. Maal balleesse? Wani inni balleessine. Laal dirree xiyyaara akka Afrikaatti sadarkaa tokkoffarra jirtu qoshaashessu jechuudha. Kaleena keessaa fuudhuu yaa'an poolisiin natti dhufte kaleena na keessaa baasanii na gurguratu yaa'an hinoonatu muufii yaa'an je'ee nama 30 wali qabatee siigalee wali qabatee laayivii saasanitti yoon faranjiin itti ol seente yoon faranjii amma Alex kaamaxxaawut jeen indaalle faranjoቹ ያለ ድምጾን ልልኛሉ ጀን ሰኒፉ awwaarri daallau sigale kana jechuun barii amma kana jechuun maal wata beekta akka inni